Akkam jirtu barattoota. Nagaa keessanii jechaa kun chaanaalii barnoota herreegaaf saayinsii waliigalaa qabatee isinii dhiyeessaa jirudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aas viidiyoo tokko barnoota herreegaa kutaa 7ffaa irratti isiniif qabannee jirra. Barnoota herreegaa kutaa 7ffaa kanas kanaan dura viidiyoowwan garaagaraa keessattuu boqonnaa 2ffaarraa eegaluudhaan walitti aansuudhaan isinii hojjechuun keenya ni yaadatama. Kunis boqonnaan 2ffaa waa'ee lakkoofsota intiijeriiti. Viidiyoo lakkoofsa intiijerii kanarratti kan boqonnaa 2ffaa waa'ee seensa lakkoofsa intiijerii maalummaa isaatii fi hariiroo inni lakkoofsa lakkaa'uu fi lakkoofsa hundaa wajjin qabu, akkasumas immoo waliin madaaluu, tartiibessuu fi masaanuu lakkoofsota intiijerii maal fa'aa akka ta'anii fi adeemsa ittiin barbaaduu dandeenyu hunda isaaniitu viidiyoowwan darban keessatti isinii hojjechuun keenya ni yaadatama. Egaa guyyaa har'aatis immoo boqonnaa 2ffaa keessaa qabiyyee tokko qabannee isiniif dhiyeessuuf dhufnee jirra. Kunis boqonnaa 2ffaa keessatti kan argamu intiijeroota qoyyabuu keessaa 2.4 ida'uu fi hir'isuu intiijeroota isa jedhu kan qabannee isiniif dhufne. Egaa kana dura kutaa 6ffaa keessatti waa'ee intiijeroota barattanii jirtu, hanga ta'e ni yaadattu yaada. Kunis akkamitti akka ida'uu fi hir'isuu akka dandeenyu walumaan ilaalaa kan deemnu ta'a. As keessatti wanni isin hubachuu qabdanii ida'uu fi hir'isuun intiijerootaa kun yeroo baay'ee gargar bahanii namaaf ifa hin ta'anii ta'us akkaatama qoyyabaa fi mallattoolee jiran irratti hundaa'uudhaan kan hojjannudha. As keessatti tokkoon tokko isaa fakkeenya waliin ilaalaa kan deemnu ta'a. Egaa ida'uu fi hir'isuu intiijerootaa kana yeroo hojjettanii yoo ofii kan keessanii kana dura hubannoo isaa qabaattanii hojjechuu dandeessan, rakkoon qabu hojjechuu hin dandeenye ta'ee dirqama xiyya lakkoofsaatti gargaaramuu qabdu jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana xiyya lakkoofsaa kan intiijeriitti gargaaramtanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yeroo ida'uu fi hir'isuu intiijerii tokko qoyyabnu jechuudha, xiyya lakkoofsaa qopheeffannaa. Xiyya lakkoofsaa sana irratti hundoofneet kan nuti hojjennu jechuudha. Asirratti xiyya lamatu jira. Inni tokko kitaaba keessanirraa kallattiin kan fudhatame, inni tokko immoo kan harkaan qophaa'e jechuudha. Asirratti akkuma argitan xiyyi lamaan isaatu intiijerii kan isaan argisiisanii. Intiijerii kanas bakka 3tti qoodne ilaalla. Seensa isaa irratti akkuma viidiyoo darbe keessatti argisiifne, kunis neegatiiv intiijeriin jira, poozitiiv intiijeriin jira fi zeeroo kan jennuuntu jira. Kana sadiin jechuudha. Zeeroo irraa gara harka mirgaatti kan jiru poozitiiv intiijerii yoo ta'u, zeeroo irraa gara harka bitaatti kan jiru immoo neegatiiv intiijerii. Isa harkaa kanarra ilaala, harkaan barraa'e kanarra jechuudha. Fakkeenyaaf asitti bitaa jedha, kallattii kanaan immoo mirga jedha. Gidduu kana maaltu jira? Zeerootu jira jechuudha. Zeeroo irraa gara mirgaatti kan jiru poozitiiv intiijeriidha. Zeeroo irraa gara bitaatti kan jiru immoo neegatiiv intiijeriidha jechuudha. Xiyyi kanarratti hundoofneti kan nuti lakkoofsota nuuf kennaman sana qoyyabuu dandeenyu jechuudha. Mee fakkeenya wajjin fudhanneetiin haa ilaallu akkamitti akka xiyyi kun qoyyabuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Fakkeenyaaf xiyya harkaan qophaa'e kanarratti hundoofnetti gaafilee kanneen hojjannaa. Asirratti gaafilee jiran jechuudha. Inni kun akka isiniif mul'atutti fakkeenyaaf aarra kan jiru yoo kan ilaaltan ta'e maal jedha? Neegatiiva 5 ida'uu 4 jedha. Asitti akkuma argitan kun kan irra marame kana neegatiiva 5 ida'uu 4. Deebiin isaa meeqadha? Neegatiiva 1 jedha. Akkamitti neegatiiva 1 dhufuu danda'edha? Xiyyatti immoo akkamitti gargaaramuu dandeenyadha? Haa ilaallu waliin. Maal gootu? Isa kana qoyyabuudhaa fi xiyya irratti hundooftaniiti kan isin deemtanii. Jalqaba irratti as keessatti wanni isin hubattani neegatiiva 5 fi poozitiiva 4tu jira. Neegatiiva 5 fi poozitiiva 4 jalqaba maal gootu? Neegatiiva 5 bira deemtu. Eessarra? Xiyya lakkoofsatirra. Fakkeenyaaf neegatiiva 5 akkuma asirratti argitanii neegatiiva 5 bira dhaqeera.
ida'uu afurii jedha. As keessatti ida'uu afurii jedha. Ida'uun kun kan inni argisiisu ida'uun kun asitti poozitiiva gara mirgaa deemuu kan kee kallattii si argisiifti. Yeroo baay'ee kallattii argisiifti waan ta'eef gidduu irratti gara mirgaa deemii jedha. Gara mirgaa meeqa deemtaa? Ramaddii 4 deemta. Eessarraa kaatee? Neegatiiva 5 irraa kaanee adeemnu. Neegatiiva 5 irraa kaanaa 1 2 3 4 afuraffaa eenyurra geenne? Neegatiiva 1 irra geenne. Kanaaf deebiin isaa meeqa ta'a jechuudha? Neegatiiva 1 ta'a jechuudha. Amma argitanii neegatiiva 5 irraa kaaneet ramaddii 4 yookiin tarkaanfii 4 gara mirgaa deemnee jechuudha. Dhumarra eenyurra geenne? Ramaddii 4 deemnaan neegatiiva 1 irra geenye. Kanaaf deebiin isaa neegatiiva ta'a jechuudha. Neegatiiva meeqa? 1 ta'a. Itti aanu haa laallu. Neegatiiva 3 ida'uu 7 jedha. Sirriitti amma garaagarummaa isaa laalla asumatti. Neegatiiva 3 ida'uu 7 jedha. Jalqaba maal gootanii akkuma dura isiniin jedhe neegatiiva 3 bira deemtan. Neegatiiva 3 ida'uu 7 jedha. Ida'uu 7 jechuun ida'uun kun gara mirgaa ramaddii meeqa deemi jedha? 7 deemi jedha. Asirraa neegatiiva 3 irraa kaanee ramaddii 7 deemi. 1 2 3 4 5 6 7 ramaddii 7 deemnetti eenyuun arganne? Poozitiiva 4 arganne. Kanaaf deebiin isaa poozitiiva 4 ta'a jechuudha. Amma argitanii? Eeyyeen poozitiiva 4 arganne. Kan itti aanu caa bira haa deemnu. Caa neegatiiva 2 ida'uu 2 jedha. Neegatiiva 2 ida'uu 2 deebiin isaa 0 jedha. Adeemsi isaa amma maal goona? Jalqaba neegatiiva 2 bira dhaabna. Mee neegatiiva 2 xiyya lakkoofsota irratti neegatiiva 2 bira dhaabnetti ida'uu 2 jedha. Ramaddii 2 gara mirgaa deemna. Eessarraa kaanee? Neegatiiva 2 irraa kaanee haa deemnu. 1 2 deemne. 2 deemnee eenyuun arganne? 0 arganne. Deebiin isaa maal ta'e jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Asirraa immoo maal hubattan? Fakkeenya A hanga C kanarra ilaala. Fakkeenya A hanga C kana sadiin ilaala. Deebii isaa neegatiivan arganne kunoo. Poozitiivan arganne 0 arganne. Maali garaagarummaan isaa? Haa ilaallu. Yeroo neegatiiva tokko ta'e kan nuuf kenname eenyu? Lakkoofsichi kan neegatiivaan kennametu irra jira. Neegatiiv asitti poozitiiva 4 fi 5 yoo wal bira qabnu eenyudha? Neegatiiva bira jiru 5 kanatu irra ol guddaadha. Yeroo kana neegatiivan ta'e. Amma immoo kan itti aanu irratti yoo ilaallu neegatiiva 3 fi poozitiiva 7 yoo wal bira qabnu as keessaa amma neegatiiva poozitiiva 2 wal bira dhufe. 3 maaf 7 wal bira qabna. 3 fi 7 yoo wal bira qabnu 7tu caala. 7 ammoo kun maaliin jira? Poozitiivan jira. Deebiin isaa poozitiivan ta'a. Yoo lakkoofsi poozitiiva of biraa qabu guddaa ta'e. Yoo immoo lakkoofsi neegatiiva of biraa qabu guddaa ta'e deebiin isaa neegatiivan ta'a akka A. Yoo immoo lamaan isaa wal qixa ta'an kunoo neegatiiva 2 fi poozitiiva 2. Lamaan isaaniitu neegatiiva fi poozitiiva 2 wal qixa jechuun 0 ta'ee jechuudha. Kanaaf asirratti haala kanaan yoo weebsaayitii irra garaagaraa illee yoo ilaaltan haala saniin suuta jettanii hubachuu ni dandeessu. Irra caalaa garuu kan xiyyaan hojjettan kun haga tokko ifa isinii ta'a jechuudha. Daa bira haa dhaqnu amma immoo. Daa immoo ilaala. Neegatiiva 1 hir'isuu 3 jedha. Deebiin isaa neegatiiva 4 jedha. Lamaan isaa neegatiivan jiru neegatiiva 4 jedha. Akkamitti dhufe? Haa ilaallu. Jalqaba maal gootu? Neegatiiva 1 bira deemtu. Neegatiiva 1 bira deemtu xiyya lakkoofsota irraa.
neegatiiva tokko. Itti aansitanii neegatiiva sadii jedha. Neegatiiva sadii jechuun neegatiivni kun amma as keessatti maal argisiifti? Gara bitaa deemii jechuudha. Gara bitaa gorii jechuudha. Gara bitaa ramaddii meeqa gortaa? Ramaddii sadi gara bitaa deemi. Haa deemnu. Meeqarra dhaqna? Tokko, lama, sadi. Sadi deemnee maal arganne? Neegatiiva afur arganne. Kanaaf deebiin isaa neegatiiva afur ta'a jechuudha. Biraa haadha innu. Sadi hir'isuu afurii jedha. Sadi hir'isuu afurii. Kana dura kutaa gadaanaa keessatti qarraa guddaa hir'isuun hin danda'amu jettan. Har'a immoo ni danda'ama. Akkamitti ree? Neegatiiva tokko kan hin dhufu. Haa ilaallu. Jalqaba ishee kana bira dhaqxu. Poozitiiva sadii. Poozitiivni sadii xiyya lakkoofsatirraa iddoo kana jira. Hir'isuu afurii jedha. Hir'isuun amma asitti daayirekshinii yookiin kallattii gara bitaa deemii jechuudha. Gara bitaa ramaddii meeqa deemta? Ramaddii afur deemi. Maalirra geenya ree haa deemnu? Tokko, lama, sadii, afur. Afur deemnetti neegatiiva tokko arganna. Kinoo deebiin isaa neegatiivii tokko ta'a jechuudha. Itti hafuufnu. Kanfaa akka isinii mul'atuuf. Kanfaa jaha hir'isuu shanii. Jaha hir'isuu shanii tokko ta'a. Kana kutaa gadaanaa keessatti lakkoofsa lakkaa'uu fi lakkoofsa hundaa hir'isuu irratti barattan jaarraa shan yoo fuune tokko akka inni ta'u. Xiyya lakkoofsatti irratti hoo akkamitti ta'a? Poozitiiva jaha bira dhayxu. Poozitiiva jaha bira dhaqxeet neegatiiva shan jedha. Neegatiivni kun gara bitaa deemidha. Ramaddii meeqa? Ramaddii shan. Sana booddee maal akka ta'u ni ilaalla. Tokko, lama, sadii, afur, shan. Shan deemnee eenyuun bira geenne? Tokko bira geenne. Poozitiiva tokko bira. Kanaaf deebiin isaa poozitiiva tokko ta'a jechuudha. Egaa haala xiyyatti gargaaramne hojjechuuni haala kanaan hojjechuu akka dandeenyu kan agarsiisu jechuudha. Itti hafuufnu. Suni faadha. Inni kun gaammoo haa ilaallu. Gaan immoo adda. Amma mallattoolee lamatu wal bira dhufe. Mallattoolee lamatu dhufe. Lamaan sana immoo haa ilaallu gaarratti. Sadii hir'isuu neegatiiva lamaa jedhe. Hammattuu keessatti neegatiivni lama kan jirtu. Amma qooyyaba lamatu as jira. Hir'isuu fi hir'isuu jedha. Tokko hammattuu keessaa isheen jalqabaa kun hir'isuudha. Kan lammaffaa kun immoo neegatiiva maxxantuu lamaa tana jechuudha. Sadii hir'isuu neegatiiva lamaa jennee dubbifu. Sadii hir'isuu neegatiiva lamaa kana immoo xiyya lakkoofsatti irratti qooyyabni lama yoo walitti aanee dhufe hojjechuu hin dandeenye. Maal gootu ree isa? Sadii jettu kunu. Sadii ni barreeffattu. Neegatiivaa fi hammattuun kun yeroo baay'ee qooyyaba baay'isuu waan bakka bu'uu fi neegatiiva ishee kana fi neegatiiva lama biraa kana waliin baay'iftan. Neegatiiva baay'isuu neegatiiva. Neegatiiva fi neegatiiva yoo waliin baay'iftanii poozitiiva ta'a. Kanaafuu neegatiiva kana lamaa yoo waliin baay'iftan poozitiiva argattan. Lama kallattii maan barreessitan. Kanaaf dhumarratti gaafiin jalqaba isinii kenname suni eenyu wajjin walqixa ta'a jechuudha. Sadii ida'uu lamaa kana ta'a jechuudha. Sadii ni barreeffattu. Neegatiiva yoo waliin baay'iftan poozitiiva kinoo ida'uu akka ida'uutti barreeffattu. Lama kallattiin poozitiiva bira fiddu. Sadii ida'uu lamaa ta'a. Sadii ida'uu lamaa immoo sadii irratti yoo lama idaatan shan ta'a jechuudha. Deebiin isaa gabaabumatti. Kan itti aanu itti hafuufnu. Haarra kan jiru jechuudha. Haarra kan jiru haa ilaallu. Mallattoon kun haa waluma fakkaata haanis shan jedha. Hir'isuu neegatiiva sadii jedha. Shan ni barreeffattu kinoo.
Hir'isuu fi neegatiiva kana yoo waliin baay'iftan neegatiifni jechuudha. Akkuma dura jenne neegatiiva baay'isuu neegatiiva ni ta'u walqixa poozitiiva ta'a. Kanaaf neegatiiva waliin baay'iftan poozitiiva 3 akkasumatti barreessitu. Dhumarratti gaafichi sun 5/3 wajjin walqixa ta'a. 5/3 8 ta'a jechuudha deebiin isaa. Irra kan jiru haa ilaallu. Kan neegatiiva ammoo neegatiiva 3 hir'isuu neegatiiva 2 jedha. Neegatiiva 3 hir'isuu neegatiiva 2 jedha. Neegatiiva 3 irraa yoo neegatiiva 2 hir'ifne meeqa ta'aadha? Neegatiiva 3 ni barreessitu ammas akkuma dura jenne. Neegatiiva hir'isuu kanaa fi neegatiiva kana waliin baay'iftan. Maaliif hammattuun gidduu jira waan ta'eef yoo waliin baay'iftan neegatiiva yoo waliin baay'ifne poozitiiva jenne mitire kinoo poozitiiva 2 sana kallattiin ni fudhattu. Kanaaf gaafichi sun eenyu wajjin walqixa ta'a jechuudha. Neegatiiva 3 ida'uu 2 waliin walqixa ta'a jechuudha. Kanaaf neegatiiva 3 ida'uu 2 immoo xiyya lakkoofsatirra dhaqnee yoo ilaallu neegatiiva 3 ida'uu 2 as keessatti jalqaba eenyu irraa kaana neegatiiva 3 irraa kaanet gara mirgaa ramaddii 2 deemna. Gara mirgaa ramaddii 2 yoo deemne neegatiiva 1 arganna. Haa deemnu qaba. Neegatiiva 3 irraa kaanaa neegatiiva 3 irraa kaanet neegatiiva 3 irraa kaanet gara mirgaa ramaddii 2 deemna. 1 2 yoo deemne eenyuun arganne neegatiiva 1 arganne jechuudha. Kanaaf deebiin isaa neegatiiva 1 ta'a jechuudha. Akkuma asirratti argitan neegatiiva 1 ta'ee jechuudha. 6 ilaallu. Neegatiiva 5 hir'isuu neegatiiva 3 jedha. Neegatiiva 5 hir'isuu neegatiiva 3 jedha. Neegatiiva 5 ni barreeffattu. Hir'isuu fi neegatiiva kana waliin baay'iftan. Hammattuun gidduu waan jiruuf poozitiiva ta'a. 3 kallattii maanni fudhattu. Sana booddee gaafichi sun eenyu wajjin walqixa ta'a? Neegatiiva 5 ida'uu 3 wajjin walqixa ta'a. Neegatiiva 5 ida'uu 3 immoo xiyya lakkoofsatirraa yoo dubbistan jalqaba maal gootu? Neegatiiva 5 bira dhaqxaniin gara mirgaa meeqa deemtu? 3 deemtu jechuudha kunu. Gara mirgaa 3 deemi. Haa deemnee ilaallu qaba. Neegatiiva 5 bira dhaqneet gara mirgaa meeqa deemna? 3 deemna jechuudha. Neegatiiva 5 gara mirgaa jechuun kallattii kanatti jechuudha. Meeqa deemna? 3 deemna jechuudha. 1 2 3 3 gaafa deemnu eenyuun arganne? Neegatiiva 2 arganne jechuudha. Kanaaf deebiin isaa neegatiiva 2 ta'a jechuudha. Akkuma asirratti argitan jechuudha. Neegatiiva 2 dhufe jechuudha. Kaa ilaallu. Kaa 3 ida'uu neegatiiva 5 jedha. 3 ida'uu neegatiiva 5 jedha. Asittis haaluma duraatiin deemna. 3 ni barreeffanna kinoo. Amma asitti poozitiivaaf baay'isuu neegatiivaa maal ta'aadha? Poozitiiva baay'isuu neegatiivaa ta'a. Kanaaf poozitiiva kanaa fi neegatiiva kana yoo waliin baay'iftani neegatiiva dhufa 5 sana kallattiin ni fudhattu. Maal taare dhumarratti lakkoofsichi sun yookiin lakkoofsi jalqabaa kun gabaabsinee yoo barreessinu 3 hir'isuu 5 wajjin walqixa ta'a jechuudha. 3 hir'isuu 5 immoo xiyya lakkoofsata irratti yoo gargaaramtan jalqaba maal gootu? 3 bira dhaqxu. Poozitiiva 3 jechuudha. Neegatiiva 5 jedha. Neegatiivni kun gara bitaa ramaddii 5 deemii jechuudha. Gara bitaatti ramaddii 5 deemnee haa ilaallu jechuudha. Jalqaba 3 bira dhaqna. 3 bira dhaqneet ramaddii 5 bitaa 1 2 3 4 5 jechuudha. Eenyuun arganna? Neegatiiva 2 argannaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa neegatiiva 2 ta'a jechuudha. Haa ilaallu.
neegatiiva 2 ta'a jechuudha. Egaa kun akkamitti akka intiijarii ida'uu yookiin immoo hir'isuu akka dandeenyu kan nutti argisiisu jechuudha. Inni kun immoo asirratti argitan kallattiimaan kitaaba keessanirraa kan fudhatame adeemsa inni ittiin guute akka hubattanii fi kan ilaalle malee kaaniin garaagarummaa hin qabu. Inni kun neegatiiva 4 ida'uu 5 1 jedha. Akkamitti dhufe? Haa ilaallu. Jalqaba xiyya lakkoofsaa kanarraa neegatiiva 4 bira dhaqxa. Gabaabumatti jechuudha. Asirraas hubatamuu baachuu danda'a. Neegatiivni 4 kunoo as jirti. Ida'uu 5 jechuun gara mirgaa ramaddii 5 deemidha. Adeemni 1 2 3 4 5 eenyuun arganna jechuudha. Kunoo bakka kanatti 1 arganna jechuudha. Kanaaf deebiin isaa 1 ta'a jechuudha. Kan lammaffaa kanas haa ilaallu. Gabaabsineetumaan jechuudha. Kan lammaffaa kunis neegatiiva 5 ida'uu 4 jedha. Deebiin isaa neegatiiva 1dha. Akkamitti dhufeedha? Jalqaba neegatiiva 5 bira deemta. Gabaabumatti jechuudha. Neegatiiva 5 bira deemta. Ida'uu 4 jechuun gara mirgaa ramaddii 4 deemidha. Neegatiiva 5 irraa ka'i. 1 2 3 4 deemnee gaafa jennu eenyuun argannaa bakka kanatti neegatiiva 1 argannaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa neegatiiva 1 ta'a jechuudha. Kan sadaffaarra jiru kan ammoo haa ilaallu. Akka isiniif hubatamutti neegatiiva 6 hir'isuu 3 jedha. Neegatiiva 6 hir'isuu 3. Kunis gabaabumatti kan inni kaa'e kana ka fuulduraa kun yoo isiniif hubatamuu baate maal gootu jalqaba neegatiiva 6 bira deemtu. Qoyyamni 2 yoo walitti naanne jechuudha. Neegatiiva 6 bira deemtanii sana booda immoo hir'isuu 3tu isin hafe kun neegatiivni 6 jechuun isa kana. Hir'isuu 3 jechuun immoo hir'isuu osoo hin taane isheen sun neegatiiva waan ta'eef gara bitaa ramaddii 3 deemii jechuudha. Neegatiiva 3 jechuun akkasitti kan barraa'e sun jechuudha. Gara bitaa ramaddii 3 1 2 3 deemnee innaan eenyuun arganne neegatiiva 9 arganne jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kennu neegatiiva 9 guute jechuudha. Kanaaf deebiin isaa sirrii dhufa jechuudha. Haala salphaa kanaa yoo hojjettan. Inni biraa gocha kana ilaala. Gocha kana ofii keessanii hojjechuu ni dandeessu. Maal gootanii jalqaba xiyya lakkoofsatti irratti neegatiiva 5 bira dhayxan. Neegatiiva 5 bira dhayxaniitti gara mirgaatti tarkaanfii 5 deemtan. Maal argattu? Deebii isaa 0 argattu. Fi manatti shaakaluu ni dandeessu. Baa biraa dhaqnu. Jalqaba poozitiiva 5 bira dhaqe jedha. Poozitiiva 5 bira dhayxetti gara bitaa immoo ramaddii 5 yoo deemtu xiyya lakkoofsatti irrattis 0 bira dhayxa. Inni kun immoo 0 ida'uu 7 jedha. 0 ida'uu 7 ka jedhu kana jalqaba 0 bira dhayxa. Ida'uu 7 jechuun immoo gara mirgaa ramaddii 7 deemii jedha. Deebii isaa 7 argatta. Daarratti immoo 8 hir'isuu 0 jedha. 8 hir'isuu 0 jechuun jalqaba 8 bira dhaqxetti maal goota ramaddii 0 gara bitaa deemi jedha. Ramaddiin 0 hin jiru waan ta'eef 8 irratti hafta. Kanaaf deebiin isaa 8 ta'a. Ee bira yoo dhayxu immoo 6 ida'uu neegatiiva 6 jedha. 6 irratti neegatiiva 6 yoo idaatu kana xiyya lakkoofsatti irratti waan hin dandeenye maal goota 6 barreessita jalqaba. 6 barreessitetti akka isin hin dogongorsine gara jalaatitti jechuudha. 6 barreessita. Poozitiiva fi neegatiiva kana waliin baay'isi. Poozitiiva baay'isuu neegatiiva deebiin isaa neegatiiva ta'a. Kanaaf poozitiiva baay'isuu neegatiiva neegatiiva. 6 san ni fudhatta. Amma dhumarratti maal ta'e jechuudha? 6 hir'isuu 6 ta'e. 6 hir'isuu 6 jechuun maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa 0 argatta jechuudha. Inni biraa amaloota ida'uun intiijaroota irratti qabu jedha. Isa kanas tokko tokko mi'a ilaallu. Egaa sa'aatiin isallee dheerata jira. Haa ta'u gabaabsineetuma yoo ilaallu tokkoffaa irratti akka isinii mul'atuu fi
ida'amni intiijeroota lamaa yeroo hunda intiijerii jedha. Kana jechuun lakkoofsota intiijerii barbaadde lama walitti fudhatteetiin yoo kan walitti idaatu taate gabaabumatti maal argatte jechuudha? Intiijerii argattaadha. Fakkeenyaaf isa kana yoo fudhanne 12 ida'uu 15 jedhe. 12 intiijeriima 15 intiijeriidha. Walitti yoo idaatu 27 ta'a. 27 intiijeriidha jechuudha. Kanaafuu sadan isaaniitu maalidha jechuudha? Intiijeriidha jechuudha. Lammaffaa irratti amala jijjiirroo iddoo kan ida'uu jedha. Kana jechuun maalidha? Intiijerii barbaadde fudhattee yoo bakka wal jijjiirtee walitti idaate ida'amni isaanii wal maqixa ta'a jechuu barbaadeeti. Kana jechuun lakkoofsa intiijerii A fi B kamiifuu jalqaba A fi B yoo walitti idaate ergasii immoo bakka wal jijjiirtee B ida'uu A yoo goote deebiin isaa tokkoma ta'aadha. Fakkeenyaaf asitti neegatiiva 42 fi 43 yoo walitti idaate fi 33 fi neegatiiva 42 kanas bakka wal jijjiirtee walitti idaate dhuma isaati irratti deebiin isaa neegatiivuma 9 dhufaa jechuudha. Kan inni argisiisu jechuudha. As keessatti iddoo wal jijjiirtee walitti fiddes tokkoma dhufaadha. Sadaffaan immoo amala jijjiirraa hammattuuti. Amala jijjiirraa hammattuu. Amala jijjiirraa hammattuu keessatti hammattuu jijjiirta. Malee lakkoofsicha hammattuu jijjiirta. Fakkeenyaaf A, B fi C intiijerii yoo ta'ani as keessatti tartiibumaan A ida'uu B ida'uu C ni ta'a walqixa. A ida'uu B ida'uu C ta'a. Jalqaba hammattuu keessatti A fi B hammachiifta. Lammaffaa irratti immoo B fi C hammachiifte. Walitti idaate dhumarratti deebiin ati argattu kan A ida'uu B ida'uu C fi jechuunis kun haala kanaan jechuudha. Hanga asii fi hanga asiitti kan jiru jechuudha. Yoo kan irra marame kun lamaan walqixa ta'ee amala jijjiirraa hammattuu ni qaba jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti 21 ida'uu neegatiiva 37 ida'uu 45 jedha. Isa kana hunda isaa dhumarra deebii isaa yoo qooyyabu 29 dhufa. Akkasumas immoo hammattuu si'a lammaffaa yoo godhe jechuudha. 21 ida'uu neegatiiva 37 ida'uu 45 kanas yoo qooyyabeetiin kan jedhu taate 29 argata. Kanaaf amala jijjiirraa hammattuu ni qaba jechuu barbaadeeti. Inni itti aanu afuraffaan immoo 0 lakkoofsa intiijerii kamittuu yoo idaane 0 amma lakkoofsa intiijeriititti 0 idaanaa jechuudha. Ida'amni waan tokko hin jijjiiramu. Kana jechuun fakkeenyaaf A intiijerii barbaade fudhatee 0 yoo itti ida'e fi 0 fudhatee intiijerii barbaadetti yoo ida'e A mataa jechuudha. Aan kun of taasisaa jennaan. Of taasisaa jechuun lakkoofsicha hin jijjiiru. Lakkoofsi sun ofuma isa deebi'ee ta'a jechuu barbaadeeti. As keessatti of taasisaa yoo jennu jechuudha. Ofuma isa ta'a jechuudha. Jijjiiramni hin jiru. Fakkeenyaaf neegatiiva 37 kanatti osoo 0 idaatanii neegatiiva 37 argattu. Waan tokko jijjiiramni hin jiru. 0 irrattis immoo neegatiiva 37 osoo idaatanii neegatiiva 37 argattu jechuudha. Kanaaf lakkoofsa kamiyyuu 0 irratti yoo idaatan intiijerii kamirrattuu yoo 0 idaatanii jijjiiramni wayiituu hin jiru lakkoofsichuma ta'a jechuudha. Of taasisaa jennaan jechuudha kanaaf. Inni shanaffaan immoo ida'amni intiijerii fi masaanuu isaa 0 ta'aadha. As keessatti waa'ee masaanuudhaa viidiyoo kanaan dura hojjenne keessa ni jira. Masaanuu kan jennuun ida'amni lakkoofsota lama yoo 0 ta'ee jechuudha. Kanaaf as keessatti akkuma argitanii kana jechuun intiijerii A kamiifuu intiijerii poozitiivii A'tiif masaanuun isaa neegatiiva A ta'a. Kan poozitiiva A jechuudha neegatiiva A ta'a. Kana jechuun masaanuun neegatiiva 2 eenyuun ta'a jechuudha? Poozitiiva 2 ta'a. Masaanuun immoo poozitiiva 3 immoo maal ta'a? Neegatiiva 3 ta'a jechuudha. Kanaaf neegatiiva 2 fi poozitiiva 2 yoo walitti idaatan 0 ta'a. Akkasumas 3 fi neegatiiva 3 yoo walitti idaatan 0 ta'a jechuudha. Isuma sana jechuu barbaadeeti. Kanaaf A fi neegatiiva A yoo walitti idaatanii fi neegatiiva A fi A bakka wal jijjiirtanii yoo walitti idaatan 0 ta'adha. Kana jechuun 15 yoo fudhattan masaanuun 15
neegatiiva 15. Lamaan isaa walitti daatanii 0 argattu. Masaanuun neegatiiva 15 poozitiiva 15. Lamaan isaa walitti daatanii 0 argattu. Kanaaf intiijariin kamiyyuu yoo masaanuu isaatiin walitti kan daatan ta'e 0 argattu jechuudha. Isa kan inni jechuu barbaade fakkeenyi isaas kanuma kan inni kaahu. Inni biraa hubadhu jedha. As keessatti hubadhuu kana laallaa. Akkuma asirratti argitanii hubadhuu kana jalqaba isa kana laaltu isiniif hubatamu. A eda'uu hir'isuu baha kana irra maree kan A eda'uu hir'isuu baha ka jedhu kana as keessatti qoyyaba lamatu wal bira dhufe. Eda'uu fi hir'isuu wal bira dhufe waan ta'eef yookiin immoo eda'uu fi neegatiiva wal bira dhufe waan ta'eef akkamitti qoyyabuu dandeenya. Jalqaba A barreeffattu kun A poozitiiva baay'isuu neegatiivaa maal argattuudha? Neegatiiva argattu. Kanaaf poozitiiva fi neegatiiva kana lamaan yoo waliin baay'iftan kinoo neegatiiva argattu. Sana booddee baa kana kallattiin itti fiddu jechuudha. Kanaaf A eda'uu neegatiiva baan kun A hir'isuu baa wajjin wal qixa ta'a jechuudha kan inni barbaade. Baarra kan jiru immoo haa fudhannu. Isa kana kan irra marame kana ilaala. A kana ni fudhattu. Neegatiiva lama jira. Neegatiiva baay'isuu neegatiivaa jechuudha. Maal ta'a? Poozitiiva ta'a. Kanaaf neegatiiva kana lamaa yoo waliin baay'iftanii poozitiiva argattu. Baa sana kallattimaan fiddanii asitti barreessitu. Kanaaf neegatiiva A hir'isuu neegatiiva baa eenyu wajjin wal qixa? A eda'uu baa kana wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kan lammaffaa ilaallu intiijarii A ta'e kamiifuu kan 0 irraa adda ta'e jechuudha. Kan 0 ta'an kamuu fudhattanii A irraa yoo 0 hir'istan 0 mataa. Garuu 0 hir'isuu Aan immoo eenyu wajjin wal qixan ta'u jechuudha. A wajjin wal qixan ta'u jechuudha. Maaliif yoo inni Aan kun jalqaba 0 irraa adda ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf kan gara gadii caa kana fudhaa ilaala. Caa yoo fudhattan Aan keessan 0 irraa adda ta'uu qaba jedhe kinu. Mee 8 fudhannu. Bakka A 8 0 irraa adda waan ta'eef. Hir'isuu 0 godhe jedhe kunu. A hir'isuu 0 jechuun 8 hir'isuu 0. Wal qixa ta'a. 8 hir'isuu 0 meeqa ta'a? 8 mata. 8 jechuun A maduraa san deebi'ee ta'e jechuudha kunu. A kan keenya 8 fudhanne waan ta'eef. Amma immoo bakka wal jijjiirra. Maal goona? 0 fudhu jedhe. Kunoo asitti jechuudha. Hir'isuu jedhe jenne. Bakka A meeqa fudhanne isa dura 8 fudhanne. A 0 hir'isuu 8 miti wal qixa 8 ta'a. Jechuunis A jechuu bakka A sana dura 8 fudhanne waan ta'eef jechuudha. 0 hir'isuu 8 miti wal qixa 8 dhugaadha. Maaliif 0 irraa 8 yoo hir'ifne neegatiiva 8 dhufaa 8 ta'uu jechuudha. Isa kana kan inni jechuu barbaade jechuudha. Ka 11ffaa kan A kun fakkeenyuma A'tiif ta'a. Fakkeenya A kana isa kana jechuudha. Akkamitti kan inni hojjenne immoo haa laallu. Jalqaba isa kam fudhattanii laaltu isa ila gara gidduu kana fudhadhaa laala. 11 kinoo 11 asitti. Poozitiivaa fi neegatiiva wal bira dhufe. Waliyyoo baay'iftanii neegatiiva ta'a. 3 fudhadhaa kinoo. Kanaaf 11 hir'isuu 3 kanatu dhufe. 11 irraa 3 yoo hir'istan immoo 8 argattu jechuudha. Baarra immoo koottaa. Baan kun immoo fakkeenyi baa kun fakkeenyuma baa kanaaf ta'a jechuudha. Isa immoo akkamitti akka inni dhufu haa ilaallu. Kudha torba fudhattu. Neegatiiva kana lamaa yoo waliin baay'iftan poozitiiva ta'a. 6 kana ni fudhattu. 17 eda'uu 6 ta'ee jechuudha. 17 irraa eda'uu 6 23 dhufaa jechuudha gabaabumatti. Haala kanaan hojjettu jechuudha. Gilgaaladha. Gilgaala kana hunda isaatu suutettanii yaaluu ni dandeessu. As keessatti wanti isinii kennamu hundi isaa fakkeenya dura ana ofii kiyyaa harkaan barraa'ee hojjetame sana ilaaltanii jennaan gaafii kana hunda isaaniitu ni hojjettu jechuudha. Fakkeenya kanas hojjedheera. Sacaas, faas, eellee. Inni kun immoo amala jijjiirraa ammattuuti. Inni kunis amala jijjiirraa ammattuu keessatti kan hojjetame
daanis akkasuma jechuudha. Akkamitti akka hojjechuu dandeenyu ilaalaati hojjedhaa isiniin jedha. Egaa qabiyyeen keenya kan waa'ee ida'uu fi hir'isuu intiijarootaa kan jedhu kana fakkaata. Qabiyyee itti aanu keessatti baay'isuu fi hiruu intiijarootaatiin hanga walitti deebinutti nagaatti isiniin jedha. Viidiyoo kana irra deddeebitanii dhaggeeffattanii isinii hubatamuu danda'a. Akkasumas hiriyoota keessaniifis qooduu ni dandeettu isiniin jedha. Galatooma.